نعم خيستو نمني رحمة خطن حديث خانا لقي فدا نمني رحمة أسو إسن دبستن أسو إسن سلام ترك أراتن أسو رحمة خناولين إسن حال غاري كواچا جرتن نمني رحمة خطة جرتو حديث خانا لقي فدا من أحب أن يبسط له أو أن يبسط عليه في رزقه نمني بربادن نمني جالتن رب الدنيا إسن تبلسو هوري خيسان خيسة ربي برخاء إسني يقولوا قابين رت ربي قابين إسني دبلو فيرت فيا إسني دبلو نجيرت نجي إسني دبلو ألفين رت ألفين إسني دبلو تقوم رت تقوم إسني دبلو الله أكبر رزق أنت واحد درابيخ قابين يقفامتي بكم سا قابين فيا نجيا جاللا تقوم ملكي خن هندنو خنا ربتي أقوم هيوما شلوما خن هندنو رزقي جالس نابيخ رزقي انتم مالك أو فامتي نمني أكسر بعد نجي رسول صلى الله عليه وسلم أكسما وأن ينسى أو وينسى له نمني إساف ربي سبحانه وتعالى أكغرتي إساف أتشيسيسو نمني بربادو نمني umriin isaa booda aanfamuu namni barbaadu akka rabbiin umrii si dheeressu namni barbaada fakkeenyaaf haa jennu namni tokko rabbiin gaafa ati dhalachuu deemtu san gaafa lahul maafuusitti rabbiin osoo addunyaa tana uumin abaluun addunyaa tana keessa dhufee umrii 50 jiraata jee murteessee dabarsee jira rabbiin kuni ajala murteeffamaa jaama wanni lal rabbiin subhaanahu wa ta'ala أجلي خن أكلم الجرجام كاترون توكو أجل الرافما توكو أجل مرتفما أما قرآن خيستي فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إجرا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نمني توكو يو ربين كاترون عمري إسار أمتي ويا خنا دو أجي ربي غافة برسي واني أتشي سانجرو واني أسل لي سانجرو سأ ربي ندوتا نجيسن سأمسن دوتا جي ربين إيرو حديث خنا وجي والإنفال لي سجدتي غافة چوني ملتا هاي ربي نما توقو ويا كنا دوتا جي إيغا إسا مرتيسي بودا عمرين إساف ندا ولمتي إساف ديرتي جتشو مال جتشو جتي غافة چوني ملتا علماء إسلاما أجل خن أجل الرافة ما في أجل قطرو guyyaa duutu khamurteeffamee fi khararraafamee jira jaan lama jaan khararraafamee kun akkam jechuudha jaan akka hadiisa kanaati jaan yoo namtichi kuni namni umrii isaa akka isaaf dheerattu namni barbaadu riskiin isaa akka isaa bal'attu namni barbaadu haara hime maxxanfatu jee rasuul alayhi salaatu wassalaam waligalaami namni umrii isaaf akka dheerattu barbaadu namni riskiin akka isaa bal'attu barbaadu rahima isaa haa maxxanfatu jee rasuul alayhi salaatu wassalaam tokko lafaakhee hay rabbiin namni tokko yoo amata 50 ni du'a jee amata 30 ni jee dabarse hay akkamitti rabbiin umrii isaa sanii ol siisaaf jechuun malta ayni rabbi daqiiqaa takkallee hin dabalamuuf sakanniin tokkollee hin ratu ittiin dabalamuuf jaa rabbiin namni tokko guyyaa du'urra ayni sun murtee dabarsitee jirti maal jechuudha jaan ulamaan hadiisa kana jechuun umruma rabbiin amata 50 amata 50 fakkeenyaaf amata 30 amata 100 takka amata 80 rabbiin ni jiraachee deesi dabarse fakkeenyaaf umruma tana rabbiin barakaa si godha safi ogumma adda addaati rabbi si badhaase umrii barakaa qabdu si godha jaan takka ammoo jaan umrii rabbi subhaanahu wa ta'ala ajala rabbi rarraasisan keessa jirtaa jaan akkam jechuudha jaan sababa ati rahima maxxanfatteen yoo khaleessa namni kun amata 50tti du'a jee rabbi murteessee dabarse tararraasee jira jaan tabira yoo namni kun amata 50tti du'a jee ربين يو إني رحمة متنفتي أمتى جهاتم غوناف أمتى إبا غوناف جئ ربين رراسي هم بيسي جرجان سيها قالوا ولي قلامي سيديبوني ملا
takka yoo ati rahima maxxanfachuu heddumeeste rabbiin murtii rarraasee hambise san keessatti umrii 60 irraa 80 dabalaaf jedhee ol siisiisa jaan. Kanaaf rahima maxxanfadhu. Karaa gabaabaan namni duroomuu barbaaddu. Karaa gabaabaan namni umrii fayyaa iimaana riskii waliin addunyaa tana keessa turuu barbaaddu. Umrii bareedduu namni qabaachuu barbaaddu rahima kee maxxanfadhu. Dubbiin rahimaatun wallahi dubbii ulfaattu jaraan. Dubbii ulfaattu yoo itti ati dalagachuu baatte khasaaraa guddaa. Waan rabbiin ittiin si halaaku. Halaaka. Naam. Hadiisa biraa keessatti Rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkana jechuun barsiisan. Amma gaa walii galle namni riskii bal'achuu barbaaddu rahima kee maxxanfadhu. Namni umriin akka rabbi si dheeressu barbaaddu rahima kee maxxanfadhu. Lal waa takka godhi rabbi waa lama sii kenna. Fayyaa nagaya umrii si dheeressa rabbiin. Riskiin fayyaas ni taati, qabeenyaas ni taati, durummaadhaas ni taati. Namni kana barbaaddu arrarraa eegali ramadaanan eegin. Amma daqiiqaa tana rahima kee kakuttee jirtu san deemi maxxanfadhu. Dantaa teetiif jecha maxxanfadhu. Dantaa isaaniitiif miti. Dantaa mataa keetiitiif rahima kee maxxanfadhu. Umrii dheertuu qabaachuu barbaaddaa? Fayyaa fi iimaanaan addunyaa tanarra turuu barbaaddaa? Rabbi qabeenya sitti bal'isee barakaa akkasii godhuu barbaaddaa? Wallahi deemi rahima kee maxxanfadhu. Keessattuu namni haadhaa fi abbaadhaan wal murtan shurufkaa jannataatillee arguuf hin teessan. Jannata seenuudhaan miti. Shurufkaa jannataatillee arguuf hin teessan. Namni haadhaa fi abbaa keessa murtan. Namni obboleessa keetii wal murte. Namni obboleettii teetii wal murte. Namni ilmaan keetii wal murte. Namni aanaa keetii wal murte. Jannataa miti shurufkaa jannataatillee arguuf hin teessu. Namni dhugaadhaan jannata seenuu barbaaddu rahima kee arguuf hin teessu. Haa isaanillee si muranii. Hadiisaan sii qaba saniifillee. Hadiisa bareedaa jechuun keen oolu. Rahimni kiyya tokko na muree jira. Yeroon isaan dubbisu isaan nan dubbisanii jechuun ni malta. Naam. Hadiisa bareedaa tokkoon sii qaba. Keessattuu namni rahimaa oggoo ati dubbistu isaan sin dubbisne. Hadiisa kana dhaggeeffadhu. Gaaf tokko hadiisa kana eenyutu odeesse beektaa? Akkasuma naawuse. أبي هريرة توديس أبي هريرة حديث أجائب أوديس أبي حقي رسول الله قافتكو أبي هريرة أنجي أن رجلا قال يا رسول الله نمني رحمة جزياتي متى فتي ورس مر ورا جزياتي ولاد يمتت دويتي أبو زياران قد يتو ولا ستشوفتن سري ستخاسن ولا دان أكاسي أريان سيقودن رحمة خيتي بيخ وبليان خيتي بيخ ilmaan ayyidaa keetiiti, ilmaan haboo keetiiti, ilmaan haadhaa takkaati, ilmaan abbaa takkaati, ilmaan haadhaa fi abbaa tokko ollaa warra gartee rahima kee jechuudha. Ollaa rahimaa jira garii. Hatta islaamaa haa ta'u, kiristaanaa haa ta'u, waaqeffataa haa ta'u, rahimni haqni isaa sirraan bu'u. Rahimni rahima keeti. Tolatti ooluun kuffaarummaan isaa amantiin isaa waan biraa. maadaama inni amantii teetitti rorrisin maadaama inni amantii rabbii gabbaruu irratti ati rabbii gabbaruu irratti dhiibbaa sittiin godhin naam rahimummaan keessaniin kutamtu dhaggeeffadhu likkitti dhaggeeffadhu namni rahima kottee jirtu namni ammas rahimni yoo ati isaan dubbisuu barbaaddu yoo ati gisee isaaniif maxxansuu barbaaddu sababaati qabeenya dhabuu keetiitiif arra isaan qabeenya argatanii si toffatan takka arra aangoo argatanii ofii gadi silaalan khadur waliin taphattan waliin nyaattan waliin dhuydan waliin wal ziyaartan arra sadarkaan keessan adda ta'uudhaaf namni hulaasi cufate ati rahimummaa isaa ammallee khatiifattu gochi isaan sirratti godhan
وان ربي برت ربي سانقلو دي مرقفر. أن رجلا قال يا رسول الله قربان تكو إرقما ربي برد يا إرقما ربي جين إن لي